fuunee kabajamtootaa fi daawwattootaa Leensaa Mul'unaa faamilee jirtu nagaa keessanii ani nagaa kooti galata waaqayyoo jirra nagaa keenya hundumtuu shaggaadha badhaadha. Channel kana faaraa wartaatan subscribe gochuun gara maatii keenyatti akka makamtan jaalalaan isin gaafanna. Guyyaarraa anga yoonaa warran turechuudha sa'aatii laaqanaati hamma hojjettu mana keessa yookiin immoo kan nagargaartu argadhee jira. Ishiin misaa haala kanaan qopheessitee ka'ii naan jette jechuudha. Ka'imsaa nyaadhattee biddeenillee ho'aadha. Waxiinillee akkasuma ho'aadha. Salaaxaa haala ajaa'ibaatiin qopheessitee garuu amma shaaworii galee ba'uu barbaade jechuudha. Shaaworii galee deebi'ee dhufee wajjin nyaannaa isiniin jechuu barbaada. Baay'ee nama cimtuun argadhee viidiyoo irratti ba'uun barbaanne akkuma isin agarsiisa gaaf tokko jechuudha. Hojii ishiitti baay'ee gammadeen jira. Galata waaqayyoo yeroo kanatti gargaartuu na barbaachisa jechuudha. Argadhee jira kan biddeen tolchuu dandeessu, kan waxii waxuu dandeessu, salaaxaallee haala kanaan kan hojjettee isiniin jechuu barbaada. Soosisaallee wajjin hojjettee jirti. Isiniin agarsiisa jechuudha. Hanga dhumaatti nadhiifama shaaworii galee dhufa. Isiniin jechuu barbaada. Ciao. Tolee daawwattoota koo dhufee jira. Akkuma argitan kana dhiqadhee dhufee jira jechuudha. Dhiqadhee tan dhufee kana fakkaataa isiniin jechuu barbaada. Dhiqannaan keenya shaaworii gallee dhufnee kottaan isaa nyaannu laaqana isiniin jechuu barbaada. Salaaxaa garuu akkanatuunis loomii qaba. Loomiitti gootee diinatti fakkaata. Loomiitti godheera jechaa jirti. Maayooneesiitti gootee jirti. Maayooneesii bitee jira. Akkuma argaa jirtanii qaanama dhufeeti. Misaa nama nyaafaa nyaatoo ta'e gaariidha. Wallo seena. Achuma jira. Koottaa misaa nyaanna. Natti qorre dhiqannaan jechuudha. Dhiqannaan baay'ee isaa qorree isiniin jedha. Dhiqannaan natti qorree jechuudha. Koottaati nyaadha. Misaa gillaa qana jennee jirra laaqana. Qorra. Mayoneesii fi loomii fi maal isiniin jedhu mayoneesii loomii kan salaaxaa wantinii wayii fideen dhufe Dubaay irraa jechuudha. Waan akka qimamii wayii kan salaaxaati. Garuu viidiyoon kun aan taane maaliif akka ta'e hin beeku. Akkasitti wayyan ta'ee hin beeku. Maal ta'eeti? Maal akka ta'e hin beeku. Ta'uun hin taane jechuudha. Ammuma yoo wayyaan jedhanu viidiyoon naaf hin taane. Salaaxaan kun hunda keenyaaf garuu achuma jala jira ishee argaa jira. Wayi na gaafatte mucaan haaraadha. Viidiyoo irra ba'uun hin sodaatte jechuudha. Garuu viidiyoo irra baate maal rakkoo qabaa gara. Kottu nyaadhu afaan. Kottu maal rakkoo hin qabu bakki. Dhugaa? Lakki jettee baate. Baay'ee cimtuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf. Hin taane viidiyoon koo jechuudha. Mamna waraabdaan hin jira jechuudha amma. Maaliifii na waraabdaa jechuun waan jiruufi amma yeroo kanatti
Video waraabduun ulfaataa isiniin jechuu barbaada. Daawwattoota keenya abbaan biiftuullee mana jiru hojii deemee hollaa kana nyaadhu jennaan hin dhufuu naan jedhe jechuudha. Hin dhufu naan jedhe laaqana kootu nyaadhu jennaan jechuudha. Hin dhufuu naan jedhee jira jechuudha. Salaaxaa bichaa yoo ta'u nyaadhee natti tola. Ani garuu salaaxaa mokoroonii ruuzii faanan jaaladha. Haa ta'u iyyuu malee har'a garuu salaaxaa qe'uma dhaabne jechuudha. Qe'uma dhaabneetu malee bitaa hin jirru. Isiniin agarsiisa. Kun akka bitan. Maayoneesii qabaa. Qaaraa qabaa. Shunkurtii qabaa. Timaatimii qabaa. Salaaxaa qabaa. Akkuma argaa jirtanii hodhaa nyaadha. Koo nyaadhu rakkoon qabu maal rakkoo qaba? Maa sodaatta akkatti? Hoddoo nyaadhu kottu. በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ያወቀስ ያለለትና ቀቦፍታ ኢየሱስ ክርስቶስ አሜን ጾማፍ ሰገደራው ለ ከናፊ አከቲ ቆጳዬ ጀቹዳ ብደንለ ጅራ ወጪንለ ጅራ ሁኖ አር ጅማታ ምቲሬ ጅማታ ዋንቴፍ ጾመራ ነው ለ ጀቹዳ ጅማን ጾማዳ ኑብራ Uga salaaxaan sabaa imi'a mayoneesii irratti loomii garuu ishee hojjate Addis Ababa yookiin Finfinneetti mana nyaataan hojjechaa ture jettee hoteela guddaan hojjechaa turette garuu mucaan xiqqoodha fira bira jettee Mayonnaise qaba dhugaa salaaxaan an hojjedhennaan mayonnaise bitee salaaxaan waan mana jiruuf akka beektutti mi'eessitee hojjettee jechuudha. Akkan barbaadutti naa mi'aayeera. Galatoomii video irraan bahuu jettee jirti. Surprise bahuu barbaadde natti fakkaata. Xiqqoo waa'ee video hin beektu kanaaf mudanii Anti kau midhaan na jibbisiisee barbarree na jibbisiisee waxii barbarreen hojjetamu keessumaa ijaanuu arguun barbaadu jechuudha. Kana kun kan hin barbaadu jechuudha. Naanaallee qaba jechuudha. Naanaa dhaabeera mana kootti gibbii koo keessatti dhaabeera naanaa dhaabeera. Kalaqatteetti naxxee jirti jechuudha. Tabbuulee illee dhaabeera jechuudha. Firee isaa fudhadhee galeen tabbuulee fi naanaa dhaabee jechuudha. Kota nyaadha. Kota maalo. Qaran naqba. Yeroo garaatti baasanii salaaxaan barbaachisaadha. Wanta taakiltii kun furuutiin barbaachisaadha jechuudha.
dubartii garaatti baattuuf daa'imaaf jechuudha. Qurxummiin illee barbaachisaadha. Nan fayyadamani. Naa laatamu dunaan jechuudha. Hundeemnaan nyaanna hoteelaa jechuudha. Dhirsi qurxummiin jechuudha. Isachirra moo isachirra mi'a? Biddeenis jira kottaa. Amma tolchitee baase mucaani. Waxiin dabalattu? Nyaaddu? Nyaaddu dabaladhu. Maaliif ofiitaa dhugaa midhaan nyaadhu? Dubbiillee isa. Oh! Kottu. Biiftuu yoo dhufte. Dhugaa. Achuma nafte moo? Konyoon salaadha. Kottu. Hin dhufne moo? Dhugaan. Achuma namsi koo. Maa ta'u? Haa ta'u kottu qaba. Viidiyoo irra jira garuu. Sodaatta. Viidiyoo irra galuu maa jibbituu qoy. Maa sodaattu qoy. Maali maali? Asaa kottu. Asaa kottu. Hin sodaatte. Viidiyoo sodaatu du'anii cabanii. Bene gasaanii fidadhu kottu. Asii. Odeessaan hojjenne. Keessa moo? Kun jala jiraan jiru. Bifa keessa. Nyaatota keenya nagaatti turaa isiniin jennaa. Turtii gaarii isiniif hawwinaa. Isiniin jechuu barbaannaa. Shaaworiin galee ba'e. Like, share, comment gochuu hin dagatinaa isiniin jennaa. Nagaatti turaa. Misaa gaarii isiniifis. Maskaa